Har'oota oduun yaaliin ajjechaa qondaalaa KFO fi xiinxalaa siyaasaa gaanfa Afrikaa kan ta'e Hayyichaa Jawaar Mohaammed irratti adeemsifameera. Odumaa wal qabatee jiruun kitaabni obbo Jawaar Mohammediin barreeffame Itoophiyaa keessatti akka hin gurguramneef mootummaan Itoophiyaa ajaja dabarseera. Namni kitaaba kana bitee argamee Itoophiyaa keessatti hidhaa umurii waggaa 5 hanga 15 akka hidhamu murteeffamee jira jechuudha. Akkasuma oduu keenya sadaffaatiin ammoo egaan interviyuu yookaan gaaffiif deebiin hayyichi siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed TV Ahadu TV waliin jedhamu Naayiroobii Keeniyaatti taasiseen akka Itoophiyaa keessatti akka gadi lakkifamne mootummaa Itoophiyaatiin ajajni darbee jira jechuudha. Ijoowwan oduu kana sadii irratti xiinxala bal'aa kan isiniif kenninu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti oduu sadaffaatiin kana interviyuu hayyichi siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed TV Ahadu waliin taasisee Itoophiyaa keessatti akka gadi lakkifamne yookaan isinis Keeniyaatti hafaa yookaan immoo interviyuu kana gadi lakkistan jechuutiin mootummaan Itoophiyaa ajaja dabarseeti jira jechuudha. Interviyuun kun kan inni taasifame Naayiroobiitti jechuudha. Naayiroobiitti TV'n Ahadu jedhamu gaazexeessituu isaa yeroo darbe Jawaar waliin interviyuu goote erguutiin egaa interviyuun kun Jawaar waliin taasifameeti ture jechuudha. Kaamingisuun isaa irraa gadi dhiifamee ture. Mootummaan Itoophiyaa waan interviyuu Jawaar Mohaammed sodaateef egaa interviyuun kun akka hin dabarre godheeti jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti mootummaa biyya dimookiraasiin gaggeessaa jiru kanaan egaa sodaa ganaatiin raafamee mootummaan interviyuu nama tokkoo sadarkaa gurra ga'ee jechuun kun waan baay'ee nama kofalchiisuu fi waan qaanessaa mootummaa irraa hin eegamnedha. Kanarraa wanti nuti hubannu har'allee mootummaan Itoophiyaa Jawaar Mohaammed baay'ee akka sodaatudha jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa Jawaar Mohaammed akka sodaatu waa baay'eetu immoo sirraa jira. Egaa Jawaar Mohaammed barreeffama isaa toora feesbuukiitiin egaa mootummaa qeequu jalqabe jechuudha. Haa ta'utii namni kun nama siyaasa Oromoo qofa osoo hin taane siyaasa biyyattii keessatti nama guddaa fi nama baay'ee barbaachisaa ta'uu kana raawwachuutiin ni danda'a jechuudha. Lammaffaan immoo waa'ee kitaaba Jawaar Mohaamediin kan wal qabate jechuudha. Kitaabni Jawaar Mohaammed Itoophiyaa keessatti akka hin gurguramne ugguramee jira jechuudha. Guutumaan guututti yeroo ammaa kana kitaabni kun akka biyya keessa hin galle mootummaan dhiibbaa gurguddaa fi yaalii gurguddaadha kan inni gochaa ture. Haa ta'utii ni yaadattu yoo ta'e yeroo darbee torban darbe keessa kitaabni kun Keeniyaa Naayiroobiitti eebbifamuuf yaalamee ture jechuudha. Kanas mootummaan Itoophiyaa doolaara guddaa hoteela kana sagantichitti qophaa'eef kaffaluutiin yookaan doolaara guddaa akkuma dur yeroo OMN ture wayyaaneen OMN cimsiisuudhaaf maallaqa gurguddaa ramadaa turte mootummaan Itoophiyaatis egaa miilana tibba darbee maallaqa guddaa doolaara guddaa dhangalaasuun hoteelichaaf maallaqa kennee kitaabni Jawaar akka hin eebbifamne dhorkee jira jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha yeroo ammaa kana waan mootummaa tokko irraa hin eegamnedha kuni. Haa ta'utii kitaabni Jawaar kun biyyoota garaagaraa keessatti haala ho'aa ta'een eebbifamaa jira jechuudha. Jarmanitti dheengadda eebbifameeti ture jechuudha. Biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti yeroo dhiyootti biyyoota hundaa wal ga'ee akka eebbifamu odeeffamaa gabaafamaa jira jechuudha. Gama waa'ee yaalii ajjechaa Jawaar Mohaammed irratti taasifameetti yeroo deebinu egaa kitaaba isaa keessatti Jawaar Mohaammed yaalii ajjechaa bara 2019 irra isarratti raawwatame keessaa icciitii gurguddaadha kan inni barreesse. Dhugaa dubbachuuf mootummaan Abiyyi Ahmediin durfamu nama kana ajjeessuuf haala mijeessa ofii isaatii gara Raashiyaatti akka baqate kitaaba kana keessatti Jawaar waan jiru guutummaa isaa guutummaa gabaasa kanaa barreesseera jechuudha. Waan baay'ee nama qaanessudha. Waan nama mootummaadha jedhamee eegamu tokkorraa egaa yaalii akkanaa hayyuu Oromoo qaroo Oromoo ajjeesuun Abiy biratti waan baratame jechuudha. Ni yaadattuu ta'e namoota hedduutu ajjeefame egaa Abiyyi Ahmed aangotti dhufee nama qaroo akka Jaalbaddee Urgeessaa fa'aa dhabne qaroo akka Hacaaluu Hundeessaa fa'aa dhabne jechuudha. Hacaaluun yoomiyyuu nama uummata Oromoo biratti oolmaan inni uummata kanaaf waliin dagatamnedha. Bara baraan seenaa isaa ni yaadana jechuudha. Hireen Hacaaluu sun hireen Hacaaluudhaaf milkaa'e sun hireen Hacaaluutti karaa mootummaatiin milkaa'e Jawaariif ture kan inni qophaa'e. Jawaar eegdota isaa jalaa baasee garee maafiyaa yookaan gaangistara qopheeffatee nama kana humnoota siviiliitiin ajjeesuudha akka ture kitaaba sanarratti Jawaar afaanuma isaatiin harka isaatiin katabeeti jira jechuudha. Waan baay'ee nama qaanessudha. Egaa daawwattoota keenya yaaliin Jawaar irratti yaalii ajjechaa Jawaar irratti aggaamamee turee fi akkasuma eebba kitaaba isaatii fi akkasuma waa'ee interviyuu isaatiin wal qabatee odeeffannoo nuti qabanne kana jechuudha. Galatooma. Qoy